Yoya Borana jira Hacaaluu Hundeessaa Foundation Projectii Bishaan Dhugaatii Uummata Boranaaf hojjete boruudha eebbisiisa. Hacaaluu Hundeessaa Foundation hojii gurguddaa uummata keenya rakkoorra yeroo jiru hojii gurguddaa uummata keenyaaf hojjechaa jira. Kaayyoo fi galma Hacaaluu Hundeessaan yeroo lubbuun jirutti qaba ture Hacaaluu Hundeessaa Foundation galmaan ga'uuf hojjechaa jira. Hundumti keenya Hacaaluu Hundeessaa Foundation bira dhaabbachuudhaan kaayyoo fi galma artistii keenya jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa haa deeggarru bira haa dhaabbannu. Hundumti keenya Hacaaluu Hundeessaa Foundation bira waan qabnuun haa dhaabbannu. Garmaamu tola. Fonaadha. Oh,